Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun miidiyaa koodhaan yeroo oduu waliin abdii waqbayyanaa. Itoophiyaatti namoonni dabalataa 982 dhibee COVID-19 qabamanii namoonni 19 immoo lubbuun darbanii jiru. Itoophiyaatti qorannoo sammuu laaboraatoorii namoota 19,769 geggeeffameen namoonni 982 dhibee COVID-19 qabamuu isaanii ministeerri fayyaa beeksise. Akkasumas sa'aatii 24 darban keessatti namoonni 19 lubbuu isaanii dhabaniiru. Waliigalatti namoonni 528 dhibee kanaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Gabaasuma guyyaa ministeera fayyaa kanaan namoonni 217 wallaansa hamaa keessatti argamu. Gama biraatiin ammoo namoonni 322 sa'aatii 24 darban keessatti dhukkubicharraa kan bayyaannatan yoo ta'u, waliigalattis biyyattii keessaa dhibee kanarraa fayyuun isaanii kan mirkanaa'e namoota 12,359 ga'ee jira. Kanarraa namoota 982 dabalatee waliigalatti Itoophiyaatti namoonni 29,876 dhukkubichaan qabamuu isaanii ibsichi mul'iseera. Manni murtii galmee obbo Jawaar Mohaammad fa'aa irratti har'a jechuun hagayya 17 bara 2020 ragaalee dhaga'uuf beellame. Beellamni hagayya 14 bara 2020 ragaalee abbaa alangaa dhaga'uuf beellamamee ture. Sababa namoonni galmee Jawaar Mohaammad fa'aa kanarratti waamaman 14 keessaa namoonni 5 vaayirasii koronaan qabaman waan jedhameef dhaddacha irratti hin dhiyaatiin hafaniif ragaan osoo hin dhaga'amiin hafe. Ragooleen sadii kan shakkamtoota hundarraa ilaalchisuun dhagahamuu qabu jedhamuun dhiyaatanii turan. Beellamni ragaa qorannoo dhaga'uuf har'a jechuun hagayya 17 bara 2020 matti beellamamee ture. Haa ta'u malee Jawaar Mohaammad dhukkuba hamaa irraa kan ka'e dhaddachaarraa irratti hirmaachuu hin dandeenye. Tajaajila yaalaa akka argatu gaafatamus mootummaan heeyyamaa dhorkateera. Mariin biyyoota sadii dhimma hidha haaromsaa irratti geggeeffamuu eegale. Mariin dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa, Suudaanii fi Gibsi gidduutti geggeeffamu guyyaa kaleessaa eegalameera. Mariin sadii hidha haaromsaa guddicha ilaalchisee ministeerota dhimma alaa fi ministeerota dhimma bishaan Itoophiyaa, Suudaanii fi Gibsi gidduutti qindeessummaa gamtaa Afrikaan guyyaa kaleessaa waaree booda eegalamuu ministeerri dhimma alaa FDRE beeksiseera. Mariin ministeerota dhimma bishaanii qindeessummaa gamtaa Afrikaan geggeeffamu kun cimee itti fufuun kallattii ni kaa'a jedhamee eegama. Walga'ii kana irratti taajjabdoonni biiroo gamtaa Afrikaa, ogeeyyiin gamtaa Afrikaa, gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan hirmaachaa jiru jedhameera. Itoophiyaatti aangawoonni paartii mormitoota murtii tokko malee hidhamanii jiru jedha Human Rights Watch. Akka gabaasni Human Rights Watch ibsutti ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa booda rakkoo nageenyaa uumame sababa godhachuun aangawoota siyaasaa beekamoo miseensa KFO kan ta'an obbo Jawaar Mohaammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa akkasumas hooggantoota Baalaadaraa Iskindir Naggaa fi Sintaayyoo Chokkol sababa jeequmsa kanaa keessaa qooda qabdu jedhanii erga hidhamanii murtii tokko malee mana hidhaa keessa jiru jedha. Hidhaan itti fufuun miseensota adda bilisummaa Oromoo torbee tokkoof bakka buutee isaanii dhoksamuu isaaniis ni dubbata. Hoogganaan paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa obbo Lidatuu Ayyaaloo fi miseensonni paartii adda bilisummaa uummata Tigraay Tewolde Gabre Tsaadiqaan fi Biraanuu Tsiggee sababuma wal fakkaatuun hidhamuun isaanii gabaasichi ni ibsa. Kana malees ibsichi gaazexeessitoonni akka hidhamanii fi walumaa galatti haalli mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru yaaddessaa ta'uu isaa himee jira. Mormiin uummata biyya Beelaaruus itti fufee jira jedhame. Erga Beelaaruus Sooviyeet Yuuniyeenii irraa baatee biyyattii waggoota 26 kan bulche Aleksaandar Lukaashenkoon sababa malaammaltummaa, hiyyummaa fi kufaatii gadi bu'aa akkasumas dhibeen koronaa immoo irra caalaa fudhatama dhabsiisaa dhufuu isaa irraa kan ka'e mormitoonni filannoof mormii cimaa geggeessaa turan. Haa ta'u malee morkattuun isaanii Sivitlaanaan sagalee harka caalamaa argatan mootummaan Aleksaandar natu mo'ate jechuun wal dhabdeen uumamee jira. Sababii kanaan uummanni mormii kaaseen poolisiin humna guddaa fayyadamuun namoota hiriira ba'an irratti miidhaa geggeesseera. Sivitlaanaan ergaa biyya Luutaaniyaa teessee dabarsiteen uummanni mormii isaa karaa nagaa akka itti fufuu fi mootummaan Aleksaandar gocha isaa irraa akka of qusatu dhaamsa dabarsitee jirti. Lammiileen Ispeen golgaan fuulaa dhibee COVID-19 godhatamu dirqama ta'uusaa mormuun hiriira ba'an. Lammiileen Ispeen dhibba hedduutti lakkaa'aman magaalaa Maadriid keessatti golgaa fuulaa uffachuun dirqama ta'uusaa mormuun hiriira ba'aniiru. Mootummaan biyyattii wayita weerarri koronaa vaayirasii itti hammaatu namni hunduu golgaa fuulaa uffachuu akka qabu dirqama godhee ture. Lammiileen hiriira mormii kanarratti argaman dhaadannoo ergaa labsii golgaa fuulaa kanaa mormuuf keessaa qabu qabatanii ba'an. Hiriirri kunis wayita mootummaan tarkaanfii dhorka haaraa kaa'ee jirutti raawwatame. Tarkaanfii haaraa fudhatame keessaa tokko hawaasa keessatti tamboo xuuxuu kan dhorkudha. Ispeen erga waxabajjii darbe uggura ji'a sadiif keessee turte kaastee as weerarri vaayirasichaa itti hammaateera. Hanga ammaattis namoonni 28,600 caalan biyyattii keessatti koronaa vaayirasiin lubbuu isaanii dhabaniiru. Oduun hagayya 17 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatooma.